sadaffaatti dabarraa waa'ee adeemsa siyaasaa sadarkaa biyyoolessaatti jiruu fi sadarkaa naannoo Oromiyaatti jiru. As keessatti jalqaba akka kaafnu kan hin barbaadu waa'ee paartilee siyaasaa amma biyyatti galanii biyya jiranii paartileen siyaasaa garaagaraa biyyatti galaniiru. Warri OPDOs yaada tokko kaasaa jiru waa'ee baay'ina paartilee kanaa. Ijoolleen Oromoo kana dhugaa dubbachuuf yoo ta'e barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee waan kana dhimma isaanii kaasanii dubbataniiru. Dhimma baay'ee barbaachisaa waan ta'eef nus yaada gabaabduu kanarratti ituu kennine. Ijaarmee sirraan amma gaa paartileen siyaasaa galaniiru. Prioritiin maal ta'uutu irraa gama isaaniitiin gama paartilee siyaasaa kanaatiin prioritiin maal haala amma keessa jirru kanatti waan keessa jirru gaa haasofneera tokkoffaa biyyi ce'umsa keessa jirti. Mootummaan hamma ta'e adeemee intarestii baay'ee argisiisaan jiru. Rakkoon nageenyaa immoo biyya kana keessatti uumamaa jira. Gaaffii uummata Oromoo immoo tokkittiin isee keessaa hin deebine. Haala walxaxaa kana keessatti paartileen siyaasaa kun dhufanii galaniiru. Prioritiin isaanii maal ta'uu qaba? Gama mootummaatiin prioritiin maal ta'uu qaba? Hariiroo inni paartilee Oromoo keessaa dhalatan paartilee hedduu kanaa qabu irratti jaa'u. Galatoomii. Kun gaaffii guddaan yeroo ammatti ka'uu maleetu kana. Akkuma wajjin hedduu jechaa turretti qabsoon Oromoo akka itti eegalte sooshaal muumantii irraa eegalte beektaa sochii hawaasaa irraa. Sochii afran qal'oo irraa, sochii Maccaa Tuulamaa irraa, akkasumas sochii Baalee irraa, akkasumas sochii Lixa Oromiyaa irraa godhamaa turetu walitti dabalamee sochii uume. Kuni booda gara jaarmiyaa siyaasaatti. Social civic society irraa gara jaarmiyaa siyaasaatti guddate. Jaarmaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'uudhaan waggoota dura Maisoon jalattis jaarmaa adda addaa jalattis booda adda bilisummaa Oromoo jalatti calaluudhaan gara 1990mootaa geenye. 1990moota walakkaarraa kaasee hanga waggoota 4-5 duraatitti jaarmiyaalee siyaasaa geggeessuu dadhabanii qabsoon tun laamshooftee turte jechuudha. Sanbata sochiin uummataa social movement bifa haaraan waggaa 40 booda jechuu dandeenya deebi'ee hoggansa fudhatee qabsoota finiinsee qindeessummaa qeerrootiin hojii bal'aa hojjetameen jijjiiramni ammaa kun dhufee jira. So sirna durracha sirna abbaa irree duraa kuffisuun danda'amee jira. Sirna haaraa ijaaruutti ce'uutti jira. Kana keessatti sochiileen hawaasaa takkaahuu social movement civic society jaarmiyaaleen hawaasaa shoora isaanii taphachuu itti fufu. Haa taatu garuu sirna dimokiraasii keessattuu akkaataa dimokiraasii keessa siyaasaan godhamu irratti shoorri hawaasa siyaasaa takkaa'u political society ol ka'uu danda'uudha qaba jechuudha. Waliigaltee guddaa akkaataa filannoo itti godhamu irratti akkaataa biyya itti buluu irratti akkaataa eliitiin biyya tokkoo yookiin immoo saba tokkoo aangoo addaan itti hiratu deemu irratti waliigaltee irra gahuu danda'uudha qaban. Social political contract gahuu danda'uudha qaban jechuudha. Kanaaf qabsoo tana hawaasni uummanni keenya asiin gahee kubbaa yeroo ammaa harka hoggansa siyaasaa jirti. Hoggansa siyaasaa kan biyya bulchaa jiru, paartii biyya bulchaa jiru keessa jiru lokan. Uummanni wayyaanee kuffiseeti warruma isaan tajaajilaa sana ture isaan bilisoomsee kubbaa itti kennee harka isaanii jira. Kanaaf hoggansi siyaasaa biyya bulchaa jiru dirqama tokko qaba. Gama dhaabbilee mormitootaatiin laamshanii wal nyaatanii wal qoqqoodanii wal laamsheessanii taa'aa turan. Isaan harka kubbaa fuudhee malkaa ceesisee kunoo amma hoodhaa irratti walii galaa jedhee kubbaa isaan jidduu kaa'ee jira jechuudha. Kubbaan siyaasaa Oromoo amma, kubbaan qabsoo Oromoo amma gama tokkoon OPDO harka jidduu gama kaan immoo mormitoota jidduu taa'aa jirti jechuudha. Kubbaa kana taphachuudhaaf seera ittiin taphatan, yeroo ittiin taphan, fageenya ittiin taphatan, eenyuun nu taphachiisa ka jiru irratti walii galuu danda'uudha qaba. So gama lachuutu wanni eegamu rule of the game waan jennu jira. Akkamitti filannoo deemsifna? Filannoo kana eenyutu deemsisa? Akkamitti aangoo walirraa fuuna? Eenyutu nu jidduu dubbii ilaala? Masmarri cehuu hin qabne maali? What the red lines? Kan jiru irratti walii galuu danda'uudha qaban jira lachuu. Kana gochuudhaaf dirqamni guddaan dirqama mootummaati, dirqama paartii biyya bulchuuti. Kunis paartiilee mormitoota wajjin gadi taa'ee waliin mari'achuudhaan filannoodhaaf qopheessuu irratti filannoo yoom ta'a? Akkamitti ta'a? Seera filannoo keessaa maaltu jijjiiramuu qaba? Bulchiinsa filannoo akkamitti jijjiirra gubbaa hamma gadiitti kan jiru
filannoon erga dhumee booda hoo akkamitti taayitaa wal harkaa fuuna kan jedhu irratti waliin mari'achuu danda'uudha qaban. Kana irratti waltajjii qopheessuun dirqama muummicha ministeera kanaatii fi bulchiinsa isaati. Gama dhaabbilee siyaasaatiin ani baay'achuun isaanii hedduun homaa wanni hin qabu. Baay'achuun isaanii kun irra ganama kana addisuu argaa waan gaarii barreessee jira. Waan gaarii barreesse gurbaan sun beektaa waan uummata keessa jiru. Kanaaf akkaataa itti dhiyeesse viidiyoo haa fayyaduuf malee gaafii uummanni hunduuf gaafachuudha. Paartiin siyaasaa baay'atee jira. Suuraan na yaachisu kan na yaachisu maali? Paartileen baay'een already 5 biyya jira. Ala kana ammoo 6 itti dabalamanii jiranii biyya galanii jiranii biyya keessa socho'aa jiru. Garuu seerri taphaa rule of the game irratti walii galteen hin jiru. Masmara kam maal godhuu danda'an maal gochuu hin dandeenye kan jedhu uummata keessa deemanii sochoosaa jiranii kaayyoon isaa maali garamitti deemama kan jedhu kun yoo ifan taane xiqqoo turraa walitti bu'iinsa dhufa. Dirreen siyaasaa immoo bal'isuu isaatiin mootummaan galata qaba. Biyyis malammaanis kanarratti galata qaban. Garuu dirree kubbaa saayitee masmara yoo ittiin tolchini kubbaa shaamoo jettee darbitee bala uumama. Bala uumama shaamoo godhaa jirti beektaa viidiyoo nama kubbaa buutee dirree bal'aa tokko irratti jalaa saayitee shaamoo jettee bantee jirti. This will really take us to disastrous end. Kuni baay'ee dangerous. Sila durumallee waa tolchanii seera tokko tolchanii waliin mari'atanii kan seensuu qaban eega seensanii jedhan booda amma saffisaan dhufanii waliin ta'anii waliin mari'atanii deemuu danda'u qaban. Korro viidiyoo ji'a tokko dura taa'e filannoo 2019 kan ji'a 10 boodatiif qophaa'uu qabna aanaaf gandatti mo'achuudhaaf jedhee walii galee deeme. Ifatti garuu dubbataa jiran icciidhaan qophaa'aa jiran. Kaafaa'uun qophaa'aa jira filannoodhaaf. Paartiileen kunoo maaliif qophaa'aa jiran? We don't know. Kanaaf waa'ee filannoo kanarratti annan lallaba maaliif boru gaabburra arra lallabuun haa wayya. Waa'ee filannoo kanarratti arra gatta'anii walii galteerra galuu annan filannoo qofaan beektaa. Waa'ee filannoo hoggaa jennu eenyu aangoo qabataa osoo hin ta'in. They are the goalpost, they are the lines. Achi eesoo dhiite maanoodha. Eesoo dhiite ergooren sedhaama. Koornaan qabe ka jawsan namni beekuu danda'uudha qaba. Calliftee dirree bantee kubbaa gad darbitee gad hin lakkiftu akka daa'immanitti namatti. Kana gochuu danda'uudha qaban paartileen siyaasaa ani uummata ijaaruu fi of jabeessuun cinatti guddaan kan godhuu qaban dhiibbaa guddaa hedduu disappoint na godhaa jira dhugaa yoo na gaafate. Waa'ee filannoo irratti dhiibbaa godhaa jiran paartii irratti. Numa warra dhaabateetuma wanni godhutu yaada kennaa jira malee warri paartii siyaasaa dhiibbaa godhaa jiran. Ji'a kurnan irraa dorgomuu hedammoo ni dara. Yoo dorgoman boordii filannoo amma jiru kanaan dorgomuu hedammoo seeruma amma jiru kanaan dorgomuu hedammoo akkam godhuu hedan. Kanarratti mari'ataa hin jiran. Filannoon yoo dhufe immoo hundi isii gir jettee dirreetti seenti. Dirree san keessatti taphataan 18 ka garee kana jiraa fi gara kana jiraa hin beeyne kubbaa gamaa gamana xallasaa biyya jeequudhaaf ta'a. Kuni one of the most serious threat qabsoo keenyatti yeroo ammaatitti waa'ee kanarratti mari'achuu dhabuu isaaniiti. Kanaaf an akka kiyyatti dursi waa hundaatu paartiileen kun dhufanii waliin taa'u. Filannoon maal bu'aa qaba? Fakkeenyaaf waan anti suuraa irra kaasee irratti gabaabaa barreesseetiin ture. Paartiileen kun nutti baay'atanii haa xiqqaatanii dhayaan akkamitti keessa dhayitee walitti macalaafta? Akkam gootamu wanti dirqisiifta? No. Wanni lakkoofsa paartiilee fi cimina isaanii murteessu gabayaa siyaasaati. The marketplace of politics. Gabayaa siyaasaa ammoo jechuun qophii gara filannootti godhamudha. Yeroo akkoo paartii biyya kanallee paartiin kan cimtee jabaattee uummatatti waa gootu gaafa filannoon as dhiyaatu. Kaampeen season as dhiyaatudha. Yeroo sanitti mo'achuu waan barbaadduuf afaan ifillee sirreeffatti bakka ciiftullee ni kaati. Walitti illee daddabalamti. Ana akka laalutti filannoo odoo ka jennu taate paartiileen tuni afuriif akkasirra dabartu. Walitti baay'ee hedduun si maaliif mo'achuu waan barbaadaniif waliin dorgomanii hundi kasaaruu waan hin barbaanneef walitti baqanitti paartiileen kun gad xiqqaatan. Paartiilee kana manguddummaa walitti dhiyeessuu hin dandeenyu. Kana Oromoon mataa namni baay'een dhiibbaa irratti godhaa jira. Paartiilee kana walitti dhiyeessaa tokko godhaa hin dandeenyu. Amma dura OLC irratti yaalletti it was a waste of time waan hin taane. Wanni nu godhuu dandeenyu the marketplace of politics. Bakki gabayaan sun akka jabaattu. Garuu immoo gabayaa san hoggaa lafa keenyu tokkoffaa guyyaan gabayaa sun yoomii walii galuu danda'uu qaban. Gabayaa san eenyutu jalqabsiisaa? Eenyutu bulchaa? Gatiin isii maali? Qaranni isii maali? Gibirri isii maali? Walii galuu danda'uu qaban. Kana yoo kan hin goone taate
akka amma deemanii alaabaa fuudhanii uummata keessa fiigan kanaan gaafa filannootti dhiyaanne wal balleessuuf deemti jechuudha. Kanaaf ani dhaamsa kan uummata keenyatti illee hayyoota keenyatti illee dhaabbilee tanallee waan dhagahan taate anitti waan gaa'ee dirree keessaa manatti ol deebi'aa xarapheeza irra taa'ati waa'ee filannoo ani beektaa filannoon boruu haa ta'u iftaan haa ta'u jechaan jiru seenni filannoo kun haa ka'u sun haa ka'u jechaan jiru filannoo kana abaluu haa bulchu I don't care garuu they must agree on the rule of the game because any game without rules is lawlessness ammayyuu seer-dhablummaan nu cinqa jira gaafa seer-dhablummaan hawaasa keessa gara gandaa fi magaalaa keessa jiru kun gara hoggansa siyaasatti dhufe ummata keenya gosa gosaan ganda gandaan amantii qoodanii wal ficcisiisuuf ta'an. Kanaaf red line masmara diimaa caamuu hin qabne irratti walii galuu qabanii kana natti fakkaatan itti aana.